Ilaalcha uummata Oromoo Naadir Maddaa birrii kennaa waajjiraa kan jedhamu irratti birriin biyya Kwaaterii 24,680 irratti gale. Qarshiin sirriidhaan irra galeera. Achitti deebi'ee birrii 10,000 isa walakkaa gashee 12,000 irratti hafe. Isa kana immoo hin gashu waan jedhee fi na gargaaraa yaa saba Oromoo Naadir Maddaa jarri koon hajjeesuuf jedhu nyaata na dhowwatanii jiru Naadir Maddaa. Akkasii nama siin beektanuu mucaan kun miidhamnaan bor akka nama tokko hin gaafanne maal jennaan araboonni nutti kaa'aniiru beektaa. Maaltu ta'e wanticha sirraa dhaga'uu wayya. Nama biraarraa dhaga'uudha. Video hojjettillee argeera. Keessaan illee na dubbisteetti jalqaba. Maatti? Keessaan na dubbistennaan anis deebii kenneeraa fi. Mucaadhaa moo? Ayyaantuu kan jettu ayyaantuu haadha miskiinaa kan jettu keessaan na dubbistee turte. Deebii kenneefiin ture. Deebii inni kenneefis ni beekti. Qarshiin sirriidhaan irra galeera. You know? Ani nama dafqa namaa nyaatu otoo hin taane nama dafqa namaa baasaa ture. Har'allee nama dafqa namaa baasu. Yeroo takka miyuuti godhadhu nagee. So qarshiin dogoggoraan narra galeera narra galeera. Ani alwaashim hin sobusi immoo dafqa namaa sin barbaadu sii galee. Garuu akkaataatti miidiyaa kanarra haasa'amuu fi akkaataan wal darbaa jechuudha. Ayyaantu amma keessaan na dubbistennaan sirriidha. Qarshiin dogoggoraan narra galeera. Garuu nama kanaaf deebiseen jira. Kanaafis immoo deebisaan jira. Na eeggadhu jedhees immoo isa dubbisaan jira. Isa waliin haasa'an jira. Jedhee deebisee fi jennaan ilaalte deebisnaan laanne viidiyoo hojjettu. Sookee haa hojjettu vaariyaaliitti naa baafattu dhugaaf isaa hojjettu. Yoo dhugaaf ta'e anis hojjechaan ture dafqa namaas immoo deebisiisaan ture ani nama dafqa namaa nyaatu miti manninyaa'umsa uyaa kan nyaal eenyullee na beeka ani nama maqaan koo dhaamee beekus miti sii galee mubi. Dhibbaan si beeka wallaahi. So dubbiin akkas ture. Walumaa gala dogoggora qarshiin irra galee dogoggora qarshiin irra galee sana namicha sanaa fi hamma muraasa deebiseera kan caaluun deebise hintalaafis birrii ishee ergeera. Hojii hojjetamu beekta mu beekata kamiin akka hojjettu hin beeku. Ani kan hin hojjedhu hojii birriin sun kan inni gale ID koo intini visa koo kan Oman irraati visa credit card kan Oman waan ta'eefi ani immoo yeroo sanaaf Dubai waan hin jiruu fi Exness wajjin walitti hidhamaadha yoo beekta ta'e. Exness irraa credit card fayyadameeni doolaara gara Exness itti jijjiira. Exness irraa immoo gara Binance itti jijjiiraan. Haala kanaan kan hin hojjetu. Sii galee tarii namoonni hojii online beekan beekuu danda'u. So walumaa gala kan koo dabalatee riyaala gara riyaala kan Omaanii 3,800 dhufa. Doolaara naannoo 9,700 fi 68.55 ture kana jijjiireenidha. Kan ijoollee sadiillee irra jira. Ijoollee sadii kan karaa koo ergatan jechuudha. Akka carraa kan isaaniillee irra ture. Kan koollee keessa ture. Doolaara ergan bitee ka'ee gara Omaanitti ergeen namni immoo akka dabarsuuf yaalee ture. Garuu maal ta'ee 9,768.55 USDT kan inni irraa qabu meeseejii liinkii meeseejii wayii naa gale iimeelii koorra meeseejii liinkiin gaafa naa galu meeseejii liinkii sana gaafa notification naa galu liinkii sana nan banee gaafan banu waa kan yeroo tokko intini laatu jira chaansii wayii laatu jira Exnessiin sana laata jedhee yes jedhee hin dubbisnellee seeraan akka carraa isaan booddee akkaawuntii koorraa Exnessii sanarraa doolaara 9,768.55 kan zeeroo ta'in arge. Sii galee walumaa gala jechuudha. So maal gochuun qabaa kana gochuudhaaf maqaa koo oolfachuudhaaf ijoolleen hiriyoota koo tokko quba qabu ijoollee hiriyoota koo dubbisee namoonni natti dhiyaatan baay'ee isaanii quba qabu asiis achiis jedhee walitti qabadhee ijoollee dubbisee nama kanaafi na hubachuun danda'u kanaafiyyuu birrii kan erguufiin qaba jedheeni qarshii 10,000 diraama 10,000 akka ta'u ta'ee walitti fidee nama kanaaf ergee akkasii rakkoo akkasiin na mudate kan ishees immoo biyyatti ergee fi birrii ishee kan ishee naannoo doolaara 260 kan ishee achi keessaa kan ishees biyyatti ergee fi ijoolleen sadii turani tarii as jala jiraachuu malu ijoolleen karaa koo ergatanii kan isaanii illee narra ture na eeggadhaa mudannoo wayiin na mudate
ana na beektu siniifin ergannaan tole si eegganna kennoo rakkoon qabu si amanna siinii sitti si amanna na sin eeggannaan aan jedhanii haa ta'u dee namichaaf 10,000 ergee na eeggadhu mudannoo akkas akkasiin na mudate kanaaf iyyuu siifin erga jedheen itti dubbadde innis okay jedhee torbee lamaan tokko na eeggadhuun jedhee torbee lamaan sana na eeggatee sanaanis success hin taane ani ijoolleerraa wanta ijoolleen irraa qaqqabdus gashee isaafis immoo qarshii 1,000 erge deebisee ammas immoo deebisee taane na eeggadhootuman jedhu duraan nagama waliin haasona I don't know mucaa nama wayii dubbisee keessaan dubbisanii maal jedhan ijoollee rikoordinaa erganii turanii hin hiisisnaa hin qabsiisnaa waggaa 60 nama waggaa 5 nama hidhameetu jira akkasitti manaaman jedhanii haasaan rikoordinaa erganii turan ijoolleen so ergasiis immoo qarshii 1,000 ergee qarshii 1,000 gaafan erguu fi deebisee maal naan jedha barreeffamaani faaqiiti naan jedhe inde maal jechuudha kaleessa waliin dubbachaa turre siin erga naan jedheera na eeggadhu naan jedheera akkamitti akkas maaf ergita dee naan rabse I have evidence raagaa maleen dubbaddu waan kaza amma kana ergee ammas immoo qarshii nafe jira of course qarshii nafe jira nan ergaa fi nan ergaa fi hin erguu bakka hin jedhitti yoon jiraadde ani anjateen saxaallo morma kollaadha nama tokkotti eenyullee qaamni kamiyyuu naa dubbisu nama ijoolleen baay'ee na dubbisteetti innis immoo na dubbisaa ture bakkanitti hin ergu jira jedhe yoo jiraate ani ofii kootiyyuu morma koonan kennaa jechuudha miidiyaatti baasan immoo miidiyaa waan tanarraa fuudhuuf hin qabu ani dhugaa koof jedhee ofii koof jedhee haqa kootiif jedhee malee kaniini ofirraa galchuu this is my mistake dogoggora kooti innis immoo dogoggoreen irra gashe anis immoo waan nan hojjedha jedheen dhabe sii galee argadhaattiin dhabe anis jaalladhee miti namni yeroo tokko nan argadhaatti yeroo yaani mallaqichaati fudhatames jala baankiin Hakin ta'ani malee baankii miti mubee hojii beektu laata exnes yookiin beektu ta'atti fakkaate linkii sana yeroon banu duwwaa ta'een argee exnesiin koos immoo yeroon deebi'ee bana jedhu emailii koo gaafan gashu emailiin kee sirrii miti naan jedha already log out na godhe bakka sii galee emailii sana kan ittiin hojjedhu jechuudha emailii sana gaafan gashu log out na godhe maaliif ammas irra deebi'een gash akkaawuntii emailii kanaan exnesii banteen qabduu naan jedha sii galee akkasitti ofii koo rakkoo guddaa keessa ture baay'ee dhiphataa ture ijoolleen hiriyoota koo na jajjabeessan natti dhiyaatanii na dubbisanii haala kanaan har'as immoo nama kanaaf qarshii nafe jira of course qarshii nafe jira nan ergaa fi hin erguun jenne ani hattuus miti guyyaa tokkos immoo dafqa namaaf itti dabarseen beeku warra dafqa namaa nyaatus immoo miidiyaa irratti baasee suura isaanii laxxafee irraa dubbachaan ture namni kamiyyuu kan na beeku andi kan ammallee nama tajiru keessa namni biraa qaamni biraa tokko dhufee kennoon dumbulloo 5 narraa nyaateera yookiinis immoo dafqa koo amma kana na dabarseera jedha hoote ani morma koo nama kennu dhamuube andaf kana nama barbaadu birichi birrii meeqa kennoo walii galli isaa birrii meeqa kan eenyu kan saamu kan namichaa walii gala birrii kan inni gashe kreditiin kan Omaan irratti waan ta'eef 2560 dha achi keessaa 260 kan mucayyooti ishee ergeera amma kan hin ergee fi walumaa gala birrii namichaa raba geetaa be Yesuus Kristos ma miileen lama la inta walumaa gala 24 fi 800 fi meeqa birreessa anamma dhiifa manaa godhi mubee sifaanan dubbadda ayyaantu dhiifa manaa godhi sifaanan dubbadda dirhama meeqa ta'a deebisii kenneera waan ta'eef deebiin sii kenneera utaaltee viidiyoo hojjette noormaaliidha ani hattuu miti hattuun baasa malee barbaaris miti bilbila koo fudhadhuuti keessaan na dubbisii jette dhimman keessaan si dubbisuuf hin qabu ani bilbila kee fudhadhee kanin si barreesse sitti meera rileeshinii biraan qabnu waan na gaafatteef immoo bilbila kee fudhadhee dhimmattiin keessaan si dubbisuuf hin qabu tekstiidhaan si ibseera nangal kenno bolesa kolle da gaento sibil dentro ayu shorten debri nama baay'ee faana sa'u dandawan na mubarak na gaafachaadha mubarak faana dubbachaa tamiti kenna tireenya nan beekani obsan meme obsa kenno birri dirhama 50 gaabri Come drama 50 kamiin gaamu be maal taate ko isti calculate si goda birri biyya sana 24 hote meeqaan baay'ata birriin bahareeni Demi afur mube dirama 50 maa inni 24 okay birri Dubai meeqa dhufa 24 yoo ta'e egaa 24 fi 396 achi keessa
Meeqa deebiste? Achi keessaa meeqan argee 12,000 ergeef hin jira. Sii galee hunda isaati kaa walitti qabaadha kan mucaa ergee malee dhagaa. Amma gaara badhaa uummata keenya waa tokko jira waa wali nu banne. Kennuun isoon inni nu banne jira isinis waan isin nu banne jira. Birrii 24 dirham argate kennoo mucattii sun rakkootti irra gahaa jira jedhani. Obboleessa koo bayi iyyadhu maaliif iyyattaa? Mubee koo tokko dubbaduu dhiifama jira daraa rabbitoo takkitti xinnuman dubbadha. Qoe kan kennuudha deebii kenniin ka hin dubbatta ayaan tokko. Kennoo mucattiin akka jedhamaa jirutti akka uummanni ishees dubbisaan jira bar mubee dubbisaan jira kanatu jira nan ergaa fiideetti dubbadheera amma kan xaxe dubbii midhaan naalaachaan jirtu maaloodha jedhiitii sagalee kee baasadhu maaloo inde afaan arabiffaan dubbisaa turan bar rikoordi godhamee naa ergameera araba miidiyaa irra fidanii dubbisanii malee rakkoon hin turre sii galee mubee walii magaalaa turre garuu ijoollee keenyatu lakkoofsa arabatti kennedhanii laayif irra baasanii laayif irratti dubbachiisaa turan ijoollee rikoordi naa ergitee ture. Obsee sin jettan kun maa inni jedhan? Sii galaa? Galtee baate mubee shumaa wastaa ture galtee baate kun hangasha. Maa obsitu kaa? Asirratti kennoo ani dhugaa rabbi. Ifama ayyaantu ati special keezii narraa qabaachuu dandeessa rakkoon qabu baga viidiyoo hojjette siifoonis kunooti siifootti illee himeera siifoon illee akka nama akkan yeroo takkanan dubbadha na jalan dubbatina yeroo dubbadha. Wal nageenya moo waliin nageenya hundi keessan iyyuu. Yeroo siifoon na dubbistu siifoon dhuftee keessaa na dubbistee himeera. Kennoo waa tokko dubbadha dhaggeeffata. Yaada walii kenna. Wanna siniin jedhu hunda keessaniifu kennoo dabalatee jechuudha. Birriin dogoggoraan gale kan dogoggore namicha. Waagaa isaa argachuu qabaayyuu namichi barbaannan dhugaan sinitti himaa. Garuu wanni garaa nama nyaatu mucayyoo achi keessa jirtu gatii kafalchiisa birrichi. Isuma dhuguma. Anayyuutu ta'e Suudaaniin tokko na bira hojjetti ta'e maallaqa Suudaanitti na ergetteennaan hawaalaa ta'uutu hin beeku ergee yoo birriin koo darbinaan intalli jajjabaattee biricha naan deebisiiftu ta'e hudha sii qabeetanii birrii koo itti muddee jechuudha. Mucaan kun amma kennoo koo yoo waa wayii irra ga'e akka waan ati irra geessifteetti ilaala uummanni keenya kun malee sin hubatu. Dogoggora keetiin miti. Inumaayyuutu kan dubaatee balaa qabaayyuu. Dogoggoraan ofii galchanii ofii siyaayidii namatti dabalchisan waa danuu qabaayyuu. Inni kun walirraa fagoo ta'utu rabbi si hambisee. Akkuma ta'etti kennoo uummatatti gadi ba'ee iyyadhu isa hojjettee kafaltuu miti birichila. Isa amma hojjettee kafaltuu qilqeeffattee kafaltutti namichi obseesee eeggatu faakeetti siin jechuusa waan of harkaa qabu gatii qabuuf. Yoo mucaa kana biyyi sun immoo biyya ajaadha. Yoo mucaa kana kaanii bakkuma tokkotti geessanii qalanii rakkoonii gara keetti dhufa. Mubee hoo tokkicha ishee dhiifama naa godhame. Ayyaantu dhiifama guddaa dhooko miyuutii godhadhu yeroo takka deebiin deebisa. Yeroo takka dhiifama si waliin naasoo maaliif akka namaatti dhaggeeffadhu akka namaatti si kabajee deebisuu kenneera. Tokko tokkoon dubbadhaa kan jala keenya. Mubee situ na waame moo nama biraan naan dubbata. Anas waamellee. Ani mana kee waan ta'eef hin dhufe malee abbaan barbaadee narraa caffare I don't care. Ani of hin beeka. Garuu si kabajaaf hin si biratti dhufe sii galee. Galatooma ulfaadhu anis immoo kabajaaf sii qaba. Kanaafuu abbaan barbaadan suura fudhattanii miidiyaatti yoo baatanii ani kennoodha. Dafqa namaan nyaadhu yoomiyyuu. Akka walii galaatti immoo wanti na mudate nama kamiyyuu mudachuu danda'a. Namni waa'ee kanaa beekumoo hin beeku. Bakka wanti si mudate nuyi nu gaddisiisus ni danda'a. Ani leebaa danda'u manni nyaamsa wayaa kan nyaata. Zenebaa mi'uutii qabadhu. Mi'uutii qabadhu. Mi'uutii qabadhu. Abshir. So kana jechuun barbaada. Deebii mubeef filaachuun barbaade. Bilbilaa isaa irraa siifoon dhuftee na dubbiste. Thank you. Ilma namaati dubartii waan taateef na hubattee dhuftee gaafa na dubbistu anis immoo itti meera waan jiru. Garuu namni ani keessaan na dubbise nama hubachiisne hin qabu. Ani ayyaantuutu erganitti mee viidiyoo qabatee bahe malee akka nam tokkotti nama hundaattuu himeera. Sinii gala. Innaa maal siin jechuun barbaade mubee as deebiteetta bilbilaa isaa turteeffanii ammas taanaan ani ati iyyadhuu jette ani nagaan qaba galata waaqayyo amma yoonaattis
gadi bahee buusis kadhadheen beeku. Kana naa godhaas jedheen beeku. Siigala. Ammas taanaan miilan qaba harkan qaba nan hojjedha. Gadi bahees uummata Oromoo maqaa nama tuulu maqaarra nama tuulu maqaarra dhufee meeqa namatti baasu kana waan hin kadhadhuun qabu wal beekna hundi keenya waan ta'eefi hojjedheen kaffalaa ji'aan diraama 1,000 nan ergaa fi yoon argadhe immoo saas yoon argadhe immoo 2,000 3 4 iyyuu nan ergaa fi garuu dafqi namaa natti nafu wanti sin beekuu qabdan. Ijoolleen na eeggataa jiranis jiru an bira na eeggachaa jiru warri na amanin ergeeraa fi warra kaaniifis immoo kan na eeggataa jiranis jiru tarii as jala jiru as jalan dhiban ijoolleen kun sii galee soo kanuma jechuun barbaadamu bee waan namteef galatoo amma dhageessaniitu dhaggeeffadhaa waa tokko ayyaantu waa tokko sitti maal dhaggeeffadhu ayyaantu waa tokko maal ta'uu waa sitti meeqaa kaa ayyaantu ko ishiin jedhatoo nama waa obsitooyiiti yeroo si beeku amma yaada furmaataa kaa malee amma kennoo kenni malee anyaatus hakkijibus fudhatee kee hin fudhannee jedhus irraa baasee kee irraa hin baafnee jedhus haaki isa godhamu isaaf rabbitu isa beeka ani hin beeku kunoo birattanaa saara isaaf rabbitu isa beeka sini galee amma kana qorattanutti qubatti qabdanii quba walitti qabdanii quba walitti qabuunis hin ta'u furmaata mucattii yoo barbaadan kuma tokko walitti buusaa liqeessaaf liqii godhaati kaffalaa furmaata mucaarratti xiyyeeffadhaa mucaadhaa furmaanni maali ilaa arabni kun yoo hiisises yoo ajjeeses isin eeggatu bara namni dhimmi mucattiin kun isin laallatu iyya dabarsaa ana kennoodhaan iyyi kana hin jedheefi ummata haakiin godhamee mucaan achitti duunaan hin gaafatamu kennoo wannan sii dubbadhes hamaatti hin fudhatin diqqoo mucaan kun intala Oromooti bariina akkatti narra galeera yoo mucaan kun rakkoon irra ga'e walumaan mucaa kana dhabnaa jettee akkati ummatatti mattu iyyattu hin barbaade malee maaliif deebii kee dhaga'eera ummanni viidiyoo kee argeera riipoosti goona sana booddee ummanni fedhu furmaata sii makaa'u maaliif nutti ninnee jalaa afta yoo xiqqaate jechuudha. Arabni kun mucaa kana yoo inni hudhan qabin mubaarik maal kuma sin eeggatu kennu. Wantatti na hubachuu qabu nama biraa ho'iseessa kin eeggatu namichila. Wantatti namni kamiyyuu na hubachuu qabu anoto nama dafqa nama barbaadu ta'e diraama 12,000 lakkaa'ee nama kanaaf hin deebisu sii galee. Ani dafqa namaan barbaadu birrii xiqqoo soo ta'e guddaa soo ta'e umurii koo kanatti tarii argeera ta'uu danda'a. Nama dafqa namaa nyaates immoo eessa akka ga'ee fi maalirra akka jiruuf sadarkaa kamirra akka jiru beeka ta'uu danda'a. Sii galeemu siif waaqas si beekaa jette isa kanas anaa fi uumaa koo qofan na beeka sii galee. Tarii namni akka sobaattis fudhachuu dhiisuu danda'a dhugaattis fudhachuu dhiisuu danda'a. Isa kana akkumatti jette namni nan beeku dhugaattis sobattis fudhachuu danda'a waaqan na beeka akkumatti jette sii galee. Namni kaleessa dafqa namaa nyaate har'a sadarkaa akkamiirra akka jiru nan beeka. Nama kaleessa warra dafqa namaa nyaatu abaaraa turedhaan mubee nama dafqa namaa nyaachuuf yookiin immoo dafqa namaa ofitti hambisuuf kaatu miti. Otoo inni hin jedhaan ture. Sii galee. Maqaan koos immoo amma yoona waggaa 2 fi isaa ol ture kana keessatti hojii hojjedhu keessatti mee namni tokko qaamni tokko dhufee kennoon dumbulloo tokko narraa dabarfatee nyaateeraa jedhu. Ani morma koon dhabaa jechuudha kanarratti. Sinii gala birriin kanaa olis. Dubbat dusifo rakkoon. Oi, sifo tokkicha koy yaada ko. Sifo tokko muti god no muti godat. Muti tokkicha muti godat sifo. Sifo muti godat. No. Ayu tara argata boletti kenya. Ayu tara sifo. Kenno. Ayuun special Ifu ammas na luban nila dhaggeeffadha. Nanu bataan jettan. La ani wanna mubarak dubbatu kana dubbata kana. Mi ayatu dubbatu be ko bakka arga dubbatu te. Ayatu bisa shuti qabatu sifu ko. Ani kenno tanan obboleessa kiyya. Mubee tanan obboleessa kiyya. No laal micayyo message setan. Ayyan obboleessa keeti yeroo ati nagaafattu maalan siin jedheen. Koi ka kenno koi rabbi si rabbi micayyoon sun odoo maallaqa ishii ta'ee rabbi naan tolis dubbadhu jechuudha. Micayyoon sun guyyaa sadi guutuun nyaata nyaanne wanni hin beekuu qabdan. Maal adu yaaddu? Micayyoon nyaata nyaanne bara bu'aa. Mubee yeroo takka na guddisi mubee. Yeroo takka na gaddisi.
Mucayyoon nyaata nyaata. Dhiisifa ofiin fakkeessiin dhiisifa. Si caalaa namaaf yaadna nuti ofiin fakkeessiin ayyaantu dhiisi. Fakkeessumatti rabbi naan. No. Si caalaa namaa yaadu. Si caalaa nama yaaduudhaani. Shamarran mana madaamii yoo ta'eesi nama si caalaa namaa yaaduudhaani. Haadhoo ko dhiisi. Dhiisi. Akkasumatti fakkeessumatti. Rakkoon qabusa kana viidiyoo hojjechuu keetti hin gaddu'an. Look bubee. Viidiyoo miti kennu. Miyuutii godhadhu takka miyuutii godhadhu. Miyuutii godhadhu jarjarinaadhu. Nuti nama jajjaboota. Ela mubee. Kun sagaleedha bilbila naan baasu bilbilli inni kun sagalee lama ergitee ittiin beekti waan ta'eef kun ayyaantu anaaf ishee firendii. Dhaggeeffadhu ka miyuutii qabadhu takka miyuutii qabadhu. Mee miyuutii qabachuu dandeessaa takka ela mubee. Furmaata barbaadee yoo ta'e acallimnu dabalee dhaggeeffadhu miyuutii godhadhu takka sagalee naa ergitee maal jettee sagalee naa ergitee kun hin banuuf malee nan sinii bana keessaan bilbila koo piroofaayilii koo jalaa fudhadhuutii na dubbisi mucayyoo akkasiitu jira rakkina irraan ga'aa jiru maal jettee dubbatte isaan booddee maalin jedhee nagaan siifaa ta'uu dubbiin akkas miti qarshiin dogoggoraan narra galee jira sirriidha garuu galcheen jira qarshii hafes immoo namicha narra galche waliin dubbachaan jira isheef yookiin namichaaf jedhee miti ani kanin qarshii sana galchu ofii kootiif jedhee malee deebiseefi kana ilaaltee asirraa baatee dhaqxee viidiyoo hojjette sii galee maal jettee viidiyoo hojjette gaafa hojjettu dhimma viidiyooti miti kennoo maal taate akkamitti mucayyoon tun guyyaa sadi hatta qulfiillee balbala irraa fudhatanii mucaa kana nan beekta jennaan gaafa duraan kun asaan maruudha haraba wajji walii galuu keetiin inni kun rakkoon qabu kinoo rabbi naan tolin haraba walii galuu miti obboleessa kiyya qaale miti mucayyoo sunarra guyyaa ayyee sababbi haa ta'u koyi waa tokko si gaafaddaan qarshii sana hin deebisu jedhee ati qarshii sana hin deebisu jedhee jette hin deebisu siin jedhee kun raagaan hin jiru miti kennoo hin deebisu siin jedheen jedhe kana naa deebisi guyyaan kenninuuf jedha guyyaan kana naa deebisi qarshii hin deebisu qarshiin deebisu jedhee dubbadde atiin deebisu odoon taane guyyaa atamma ayyee galatoomi ati dhugaaf erga hojjetta ta'e maaliif sobde viidiyoo hojjetta akkasitti no sobaa miti lemin tuwaashaallesh noone lemin tuwaashaalle maaliif sobde miti sobaa miti kun ani hoo qarshiin deebisu siin hin jenne teekistiin kee okunooti teekistii osii deebisi akka nama tokkootti kana sii barreesse ati hoo hin deebisu jedhe mucaan kunii jettee viidiyoo hojjette eessattan akkasiin jedhe maali machaa sitti ergee jira karaa keessatti mucayyoon immoo dhiifama mubee ani haasa'uun dan barbaadu ishee faanaa xumureera kan ishee waliini la amma mucayyoodha furmaata laadha mucayyoon tuni torban takkittii kenninaafi jedhe haramni guyyaa sadi kinoo nyaata ani bilbila piroofaayilii jalaa fudhadhee ani dubartii kamiyyuu kontaakti godhee yeroo baay'ee naasa'u dhiifama naa godhe ayyaantu garuu noormaalii teekistisiif deebiseera no akkasii miti laala kenno asirratti wanni sin beekuu qabdani odoo maallaqan tala tanaa ta'e waggaatti hojjettee kaffaltu mubee deema moo akkamii xumurra akkana waamteen mubee waan ta'eef wallaggeeffanna moo mana cufeessinii deemu no ayyuu wal dhaggeeffachuu wayyaa mayyuu wallaggeeffanna miiraan hin ta'u maataa akka nama waa furaa ture tokkotti walumaa waa furuu dandeenya ilaa waa tokko sirriitti bala wanni godhamu afaan irra dubbii waliin barbaannu dhugaa rabbi dubbachuudhaafi viidiyoo hojjechuuf an ture wallaahi isuma dhugumaachuudha viidiyoo akkamii ummata kennoo irratti viidiyoo hojjetaa jiru irratti ilaa dhaggeeffadhaa rabbiin qofa beeka miti an kennoo naanaaf biyyas miti yaani biyya tokko Itoophiyaatti walitti lakkaa'amne malee inni wallagga moo an jimma waa tokko amantiidhaan walitti nufnu garuu waa tokko jira namoonni tokko akkaataa isin kan obboleettii koo huntinaallee ayyaantu kenno ayyaantuun ijoolleen durbaa atis beektaa ani nan beekaa ijoolleen durbaa waa tokko taanaan wallaahi nu dura namni gadi ba'ee iyyisiisu isiidha waa biraattiin fudhatiin kan ayyaantuun tokko jedhe an maaf hojjette ayyaantuun hin jedhu garuu namoonni tokko beekaadhuma jira miti jibbaadhuma tokko jira ooma si barbaadanuuf qabu ta'a jarri waan biraa yoo dubbatan aartee jalaaf jecha dogoggoratti hin galiin obboleessa koo tokko jedhe amma furmaanni jiru mucayyoo kana yoo atattamaan furmaanni kaaminiif akki kennoon jedhaa jiru kun namichi kennoodhaan fageenyatti birrii isaa wayii itti lakkaa'u dhiise faaqi jedhee arraba akkasana see arrabsee mucattiin immoo maal godha jennee yoo yaadne lubbuu mucattii mallattoo gaaffii keessa jira. Mucaadhaa furmaata kaa'u irratti namni immoo qooda leencaa taphatu eenyuun kennoo
si maaliif naan jedhi har'a naan sitti himu soba fakkaachuu danda'a araba bakkee keessa deemaa waan taane aseenoo lebbo an ummata kana dhiigni koo nan fedhu dhiigale ummata kana dhiigni koo nan fedhu waan ta'e hin beeku malee maaliif ijoollee keenya hedduu boochisanii nus wajjin boochisanii riba malee inni bulchaa jiru hojii jaraati amma makiinaata mana hin geenyeefu kokkee qabanii ijoollee keenya ajjeesaa jiru yoo mucattii kana rakkoon ka'e bor kennoo ani ittiin gaafatamu jechuun dandeessu maaliif naan jedhi maalan balleesse yoo naan jette waan balleessine haala wasaalan jettu maalan balleesse yoo naan jette waan balleessine kun olaas si biratta siin jaara waan balleessine kennoon hadda irratti waan balleessine garuu immoo adagaa wayii dhumnaan kennoo balleesseera galtee waan qabdu gurgurtee kafaltee mucaa kanaan tiraachisuu qabda sanatti galchiteetti sana booddee uummata oromootti gadi baatu hin jedhamu kun akka nu mileefoo kennoo yaa ummata maallaa wayii jedhi mana kee baladhu obboleessu ammas waan hin qabu gurguree wanta ijoollee irraa furaan hin galcheen bu'e naragee kaa kennoo ayi akkamitti na hubatta laata mana kee banadhu viidiyoo jedhuuti dhimma obboleettii keenya akkas jedhamaa irratti marii bal'aa hawaasaa wajjin gochuufani ummata naa kottaa jedhi ummannaa hafu namni shanis fuudhanii dhaaluuf maal wayya jedhiiti ogeessota waa'ee akkaawuntii beekanu naamnis waan madhuuti ilaalanii sis qulqulleessanii dhageesse sis qulqulleessanii haa godhamuu isaa naamni cheek godhamee hin baafamamu omaanii keessa namni guutee jira akkaawuntiin omaanii yoo ta'e. Omaanii miti bar mubee ammayyuu nu bannee ati bar. Hin beeku kaa dhaggeeffadhu kaa ani hin beeku garuu warra baay'inaansiif warra peepaaliiti warra kaardii nadhaga'iigaa qoyyaa maal namni maa kennuu qofa fayyadamu akkaawuntii jara keenya nama dhibbaatama wala fayyadamaati. Maayyuu torbee darbe kana keessa laa mubee tokko sitti maa akkaawuntii kennoon jedhaa jiru kana kennoo qofa miti kan fayyadamaa jiru jara keenya waan namni danuu fayyadamaa jiru anama paayipaaliidhaan fayyadama jarina gasaa maal birrii intinaasa tokko giftii bitu fayyadamu namni waan garaa waan fayyadamu qaba waan itti fayyadamaa jirtu kana namni fayyadamu jira akkamitti birriin achi keessa haa godhamuu danda'a akkamitti maal isa jedhu qulqulleessuu danda'u baaftettamu hin baafne jedhanii akkaawuntii kee ilaalanii qulqulleessuu danda'u akkanatti ati of qulqulleessuudha jabaatte tokkoffa of qulqulleessitee kaatee sana booddee mucaa kana yoo dhugumatti dhibbaan dhibbattatti qulqullummaa qabaatte maal ta'a ummanni birmataaf jechuudha eenyu kana godha si'i amma an birriin kennoo bira jira jedheen taa'ara namni biraas an si hubachuu danda'a si hubachuu dhiisuu danda'a warra akkaawuntii kee dhufee ilaalus si hubachuu danda'a si hubachuu dhiisuu danda'a garuu immoo kennoo akka waan ati biricha qabattee mucaa kana ajjeesiiftetti yoo hin ilaalamne mubaarik maal jedhee naan jedhi reyaalitii numa jiru jechuudha amma iyyuu namni sitti muggutaara argaarta garaagarana viidiyoo sirriitti hojjetaara boru waa wayii kennoo dubbii isaa fudhadhu anatu sin jedhe dubbii mubaarakamaa fudhadhu kennoo siin jedhu wallaahi quba sitti qaba rakkoon qabu mubeedha namni akkaawuntii sana ila mubee waa siin jedha namni appilikeeshinii ani fayyadamu akka addunyaattiidha ana qofaa miti kan fayyadamaa jiru namnuu beeka sii galee akkaawuntii sana immoo kunoo naggasaanuun beeka tarii inni baayinaansii beeka eksineesii beeku birrii walitti naa buusaatu hin ta'in mucaadhaaf iyyi taka mucaan kun ikkoo si caalatti anatti hin dhiyaattu maaliif sitti dhiyaattee fiyyi ana dhiiftee maanis hojjetaaraanis ana dhiiftee nama biraa dhiiftee si amantee si jaallattee sitti ergatte akka carraa ta'ee dogoggorri uumame dogoggorraa uumamuufi miti kan mucattii sitti ergite namichis kun uumamuuf miti garuu akka carraa ta'ee sababatti galtattaate sababa keetiin birriin baduuniif wanti biraa rakkoon qabu utuu sababichi koo sirra dhufee waaqayyoo keessaa si baasa si galee ati nama pirootestaantii yesuus keessaa na baasaa jetta maaliif qulqullummaa yoo qabaatte jechuudha si galee anamma waan hin beekneen tooma karaatti qabanii birrii hattee tanaan jedhanii qabanii hin sodaadhu rabbi keessaa na baasa maaliif hin taanaan jechuudha ati sanaaf dattee taa'arta ta'a garuu mucattiidhaaf immoo sun hin ta'u mucattii boolla buusa tu sitti dhufe gaariidha iyyuu kennu ati ilma dhiiraati to'ate qabamte kennoo irra birriin galee naan haa godhamee jedhamee ilaalamee kompiitaraan maaliin si ilaalama garuu lubbuun mucaa kanaa rabbi gaditti sirka jira gatii deebi ati viidiyoo hojjedhuuti uummata waan madhu mucaa kanaa sagalee ta'ii erga of qulqulleessiteen booda sagalee taata mucaan kun du'aa jirti sababii birrii kanaatiifi maaluu yoo jette situu irra caala dhibbaan dhibbatti sagalee ta'uu fi danda'amu jetti kana an kana siin jedhala gorsa obboleessa kooti kana mas jaallatu si kabaju tokkotti lakki yeroo jiraate yookiin arrabsaniiru gadi baanii arabaan ajjeesi qabi jedhaniiru jettee aartee uummata wajjin taata taanaan rakkoo mucattiitti dhufu kennoon masaadhawaa tokko balleessine jedhamaaru anumtu kennoota akkana jedheera jechuu kan boru kennoodhaan akkana jedheera
Sagalee ta'uun teessee mana banattee asoo qofatu ta'e tokko fa'aa qulqulleessi lammaffaa immoo mucaan kun rakkoo akkasiitii rakkoon irra gahaa jirani uummata bal'aatti gadi ba'ee dubbadhu. Yoo sitti balleessa dhiifama. Qixeera kana booddee naa ta'u dhimma kanarraa. Ayyemmu beegala toomi ani kennoosi akka gara biraatitti na fudhate malee dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon tun odoo birrii ishii ta'ee takka sitti mufadhu si jechuudha. Ammaas immoo sitti mufanne harka obboleessa kiyyaa tokko. Ayyaantu. Abaddukaa kennoo. Maaliif maa kennoo maa faana kana qabdan. Mucayyoon tun qoykaa obboleessa kiyyaa maali kennoo hoggaana dubbatu maana dubbata. Mana dubbata video shi waraabbatte dhugaa rabbi qoyka rabbiin kakadde kino dukkanni kun naan bariin video shi guyyaa sadi odoo nyaata hin nyaatin torban tokkicha sii kennina ati immoo kan ingiliffaan jaraa barreessitee ergite immoo nu bira jira jechuudha. Qas jedhee sinii kenna jetteeni nan baasa boodookin mubeesiifan erga karaa keessa amma mucayyoon tun rakkoon qas jedhee sinii kennaan jenne ani siniin kaffalana eeggaddaan jedhe qas jedhee kan jedhu hin jedhu kana malee ati immoo anarratti rakkoon qabu mani hattuu miti dhaggeeffadhu ani hattuu miti macheen biyoone wanta tubachuu qabdu garuu hattuu meeqa harka keessa qabattee kanatti jirtu Dubaayii keessa ijoolleen meeqa qarshii namaa nyaatanii keessaan sitti bu'aa turan dhufanii immoo natti man jiru ayyaana. Anamoo. Dhugaatiin dhugaa hojjechuun nama miidhu bara ayyaantu. Qoykaa kennoo dhugaa rabbii jechuudha. Aniin kuni wanni mucayyoo tanarratti ijoolleen hedduudha birrii nyaatamanii irraa nuu fuudhi kan jedhan baay'eetu jira. Garuu kan mucayyoo tanaa kan maal godhi jette mubee? Kennoo ji'aan haa ergu. Ji'aan haa erguu fi moo? Lakki. Furmaatan ta'u. No. Ji'a furmaatan ta'u. Borganama siin jedha dhugaa siin jedha kennu dubbiin kuni booda wayitti deemti. Borganoo liqeeffadhu kennu. Ilma dhiiraatu waan ta'eef gash liqeeffadheen ergeem kan hin erge. Kan hin erge liqeeffadheen ergeem. Kennoo ani karaa maraa amma mooyyuu inni. Gadi bayu mata Oromoo bal'aatiin mucaa kana ani jeja malee kan nuun danda'u gati ta'e rakkoon ta'e akkas jedhe viidiyoo jedhu galgala laayivii isaati kanatti nan galaa. Maaloo namni dhagaan jiru naannoo dagatanii dhugaa rabbii dubbadhume. Obsi. Ati jirtaa kun oolu bira jirta. Bakka dubbiin kan inni kun ajandaan kun haa xumuramu. Akkas yoo ta'e mubee kunooti. Yeroo akkasii fuukoo. Akkas godhi mubee. Anamma gama kootiini ji'aani kuma tokkos ta'u kuma lamas ta'u walitti qabee nan ergaa fi'an ji'aanis ta'u ji'a lamaanis ta'u. Erguu murteeffatte immoo ukkubii wayii fudhu ergi kennu. Ukkubii maaliin fudhadha? Kireeditii meeqa narra jira? Yoo duutee wantalli silaa torban takkitti kennanii kennaan keessuni namichaaf miti anaafuu hin taanedha. Anaafuu hin taane. Okay, isammoo mana keetti nuu qabiiti ani viidiyoo nan hojjedha mana keetti qabiiti haa buufatanii fi ijoolleen anis immoo jaalladhee miti kan biraallee narra jira sii galee kan biraallee ofirraa gashaan. Kuusiin hin jenne kennu uummata mariisifta mana banattee hin dhufna si argamna uummata mariisi rakkoon qaqqabe akkana maal wayya jedhe yoo uummanni liqeeffadhu kaffale siin jedhe waan uummanni namaan jedhe maal godharre ati obboleessa keenya bar xalaata keenya miti yoo uummanni liqeeffadhu kaffale siin jedhe liqeeffadhu kaffale yoo uummanni si gargaara siin jedhe fedhii isaati uummanni jechuudha. Maagaa kennu amma koo taasoo hin dhabee bara si galee wanni jirtu garuu rakkoo jeejettan namichaa si kennaa wallaahi qabbalee namichaa miti aliyyuu kunoo lakkiin ta'uu siin jaara dhiisi namicha maal lattaati. Namichi birrii isaati. Namichi torban takkitti kenneef torban takki isaa nyaata argatan mimmaashin boo'aa jirtu iddoo argitanii dhugaa. Namichi intala waan godaanaan hin jenne inni kan inni jedhee. Jirtu as. Ni deebisi. Ni deebisi. Alaikum Kenno akkana ta'u maaliif beektaa? Uummanni waliigalee yoo waliigalee hundumti keenya irratti waliigalamee mariin kun salphaadha. Yoo xiqqaate ammoo bira tokko darbaasitti nafu wayin kuma kudhan darbaasitti nafu kennoo koo. Maaliif argeera birri baay'ee laattee amma gaafa akkasitti gaafa laallu birri xiqqoodha. Birriin kun immoo maqaa walitti fidurra uummataan akkuma mubeen jedhe uummataan mari'attee uummanni
si gargaaruu danda'a. Dhugaa namni tokko sirraa kaffaluu danda'a. Diraama 1000 jechuun yoo diraama 10,000 jechuun wayin 11,000 ta'a. Kanaafiyyuu immoo birrii kan akka tasaa akka ta'ee kaffalamee waan gaariitu siifis maaliif dhugaa dubbachuu nama ammayyoon natti maqaa sidhee sargeen beeku yeroo baay'ee sagalee namoota birrii nyaatamaniin dhufa hanki ammayyoon ana biran geenye. Viidiyoon samoona aniyyuu anayyaan tolo jettee irratti viidiyoo hanki arge yeroo darbe immoo eenyu namichi tokko bilaan immoo irraa dubbachaa ture. Kanaafi rakkoon qabu kennu isuma kana siifis gaariidha. Uummataafis siifa ta'a. Warroota siqee qullee siimi akka gaarummaatti si fudhatama maaliif sirriidha. Jaroonni akteeronni baay'eedha. Akteeronni waan baay'ee amma fakkeenyaaf anan telegiraamii haqna ilaa godhan telegiraamii mataasaa. Kanaaf waan akkasii kanatu jira. Kanaaf iyyuu immoo isa kanatti deemtanii viidiyoo jettee kaatee erga viidiyoo jettee uummanni iyyuu immoo baay'ee si gargaara. Galgala tokko dhuftee birriin kun birrii xiqqoodha. Kanaaf waan akka akkaawuntii makoo loogaawut narraa godhanii barnaggee loogaawutuma ta'e akkaawuntii makootu fiigalee. Ani liinkii natti ergame meeseejiidhaan liinkiin bane liinkii gaafan banu akkaawuntiin koo zeeroo jedhee daataa nan bane nan cufe waayifaayin bane nan cufe tarii waayifaayii koodhaadhaan daataatti bane nan cufe deebisee ammas waayifaayitti bane yeroon ilaalu zeeroo zeeroodha. Deebisee yeroon ilaalu immoo akkaawuntii koo eksinesii beekta wota eksinesii deebisee loogaawut na godhe. Loogaawut gaafa na godhu loogiin godha jedhee gaafan iimeelii kootti galchu iimeelii kanaanii eksinesii banteen qabduu naan jedha. Indee? Akkamitti yeroo meeqa torbee tokko guutuu yaale jechuudha. Siigala madaan eenyuu na beekani nama dafqa namaa ofitti dabarsu miti nama dafqa namaa nyaatu miti. Warra kaleessa dafqa namaa nyaate iyyuu abaaraan ture. Irraa dubbachaan ture. Sinigala gommaa makiinaaf siniga godhu makiina irra deemtanii makiinaa yaabbattanii deemtan jala bu'aa jedhee nama abaaraa turedha. Miidiyaa irratti bahees immoo nama suura namaa laxxafee kanarraa dubbachaa ture. Siigala nama dafqa namaa barbaadu miti eenyummoo na beeka. Kun immoo rakkoo koo akka walii galaatti kan isaanii qofa otoo hin taane kan kooyyuu birrii guddaan dhabee jechuudha. Kan ijoollee sadii ijoollee mana madaamii hojjettu as keessa jiraachuu danda'u isaaniifillee na eeggachaa turanii amma kan nama lamaa galchee mucoon tokko na eeggachaa jirti jechuudha. Siigalaa malee akkasii walumaa gala kana fakkaata. Akka mubeen jedhe nan godha erga ji'aan hin eeggatan ta'ee akka mubeen jenne goonee furmaata goonaa jechuudha. Malee ani nama dhiphisuu sababbii kootti baay'ee namni tokko akka mataa dhukkubsatullee hin barbaadone keessumattuu ijoollee mana madaamii. Ijoollee mana madaamii filaacha akkamii akka hin qabu eenyullee na beeku. Viidiyoo mucayyoo sanis ergee kennoo dhugaa rabbi jechuudha. Atammaa ijoolleen kaan birrii nyaatamaa jiranii sitti matanii irraa dubbachuu diddeettaami. Isaan kun nuu ergi jedhanii itti kennatan jaalala. Hammileena tokko nyaatamee jira Dubaay keessatti. Garuu kan ishii tanaammoo hin beekta miidiyaa tiiktookii fayyadamtu. Dhugaa rabbis hin jedha. Osoo miidiyaa tiiktookii kana fayyadamtee ofuma ishiitti gabbaatee boochi. Mucayyoon tun kaleessa faa nyaata guyyaa 3 hin nyaanne imimmaa ishiin boochee natti ergite siifan erga jechuudha. Ani dhugaa rabbi jechuudha bakka guddaatti yookiin immoo ayyuun akkas narratti maa viidiyoo waraabde jettee yookiin immoo ilaalcha akkasiitiin jette malee. Ani waan hamaa sitti dubbadhee hin ergu jedhee ayyaantu. Akkasii miti kaakee guyyaa isaan hamaa dubbanne. Waliin caqacaqnu wal dhaggeeffannamee kooyi. Ani barreeffama koo irratti sirriidhaan irra galeera qarshiini.